السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمارة كفوني جرت أمتك أشتي أمتك جالالا في أمتك بجا كم جرتان أروموكو لميكو جرتو جتباتو الحمد لله رب العالمين سنيجي جرقلات ربي ولت ديبنا جرا هندو مدرسة أبولي وانكو جالا تمتو تافي كبجم تو تغرفتو تافي دينك إسي فتو تكو هندو تكيسانو نافقلتو ما ألفات دا كبجم آسنين جدا egaa viidiyoo gadi dhiisu hundumaayyuu laayik sheer koomentii gochuudhaan na bira dhaabbaadhaan jajjabeessaa isiniin jedha. Informaashinaa waan na jiru guyyaa guyyaarraa asirratti wal qaqqabsiisnaa akkasumas inshaallah yeroo booda waa'ee barnoota wal qabatuu fi akkasuma waan babbareedaa isif fayyadu waan mataa kootiin hojjedha jedhee abdiin qaba. Yaw ለጊዜedhaaf information fidaa dabarsinaa boodarratti ammoo waan barnoota ta'uu tarii waan baay'ee si fayyadu keessattuu shamarran wal barsiisna qabannee dhufna. Kanaaf obboleewwan kee laayik sheer gochuudhaan bira dhaabbadhaa isiniin jedha. Galatoomaa ulfaadhaadha. Egaa obboleettii teenya tana hedduu akkaan qalbii na cabsitee akkaan natti dhagahame dhugaa rabbi akkaan na dhukkubse biyya namaa keessa biyya arabaa keessatti isiidha miti kan nafseedhaan baasii osoo jirtu nafseedhaan fayyaasii baasanii darbanii kan ajjeesanii qoshaashaa keessa darban meeqa kami kan ajjeesanii awwaalanii meeqa kami kana ammoo tuyyuu obboleettiin teenya tuni mucayyoo tana tokko irratti ni argaani yeroo baay'ee kolfitee taphattii muuziqaa dhaggeeffattii waa baay'ee haasofti jechuudha. Garuu har'a samoonii suuraa isii gurraachessitee eegaltee garuu guyyaa kaleessaa baafamtee raasatti arabdoonni birriis dhoorgachuudhaani baasanii harka qullaa raasatti darbanii akkanatti itti boottii nama tokko hin beeku obboleettii asii hin qabu waa tokko hin beeku jettee obboleettii hin barbaachisu biyya namaa keessatti obboleewwan kiyya yeroo rakkoon tokko isinirra gahu rakkoo san gabbaatanii gaafa miidiyaarra beeksifattanii saffisaa rakkoosu akka isiniif furamu maal gochuu qabdan lakkoofsa keessa hojii maxxansaa lakkoofsa keessanii fi lookeeshinii achi jalatti poostii godhaadha. Lookeeshinii manaa jechuudha. Bakkee jirtanillee viidiyoo kana keessa himadha. Bo'uun qoftu furmaata hin ta'u. Amma mucayyoon tun namoonni baay'ee wanti gaafii itti ta'e gara waa dubbatanii dhaban. Akkanatti bootti baasanii na darbanii jette mindaalee na dhoorgatanii birrii harkaan qabu nama tokko hin beeku obboleettii asii hin qabu baasanii raasatti na darbanii jette. Raasatti darbamuun akkuma jirutti ta'e kun faashinaa miti ijoolleen keenya. Nafsee haywaanaa nurra kabajaa qabdi jechuudha biyya namaa kana keessatti. Kanaaf obboleewwan kiyyaa dursa rakkoon akkanaa yoo isin qunnamu tarii mucayyoo tana amma miidiyaa kanarratti tokkotti kanarratti turtee jirti fooloowarii qabdi yeroo seentee taphattii namoota baay'eedhaan kolbeetti jechuudha asirratti. Kanaaf osoo asirratti baatee viidiyoo kana poostotiin hin dura namoota san keessa itti dhiyaattee nama tokko hatantamaan namoota baay'ee beektu kana keessa namni itti dafee deebii deebisuuf hin dhabamu jechuudha. Kanniin ammoo furmaata gochuu qabdi daftee lookeeshinaa lakkoofsa iddoo jirtu daftee eeruu gochuu qabdi jechuudha. Akkana as baatee rakkoo irra gahee fi darbamuu qofaa boohaa himatte mucayyoon tun jechuudha. Akkana na darbanii achi na darbanii birrii kiyya na dhooggatanii ani birritti hajamu nafseeti Oromoo na dhaqaba. Oromoon mee eessatti dhaqaba obboleewwan kiyya? Bakki jirtu san yoo eeruu bakka jirtuu san hin kennine lakkoofsa isii hin kennine namni fuunfatee argamu akka viidiyoo asirratti viidiyoo argaa jira malee iddoo isiin taa'aa jirtu kan namni argaa jiru namni irraa beeku hin jiru viidiyoo kana ilaalee jechuudha. Sina kana ta'eef obboleewwan kiyyaa rakkoon biyya namaa keessa hammaataa deemaa jirti nutti hammaataa deemaa jirti rabbiin nuuf haa laaffisu. Inshaallah rabbiin nama keessaa galee biyya keenyaafis naga godhee biyyi teenya naga taatee gara biyya ofii galee nama biyya ofii keessa taa'ee haara galfatu nu haa taasisu. Hin beekamu guyyaa tokko haara galfii argachuu dandeenya. Hundumaafuu maal goona danda'uudha. Kun amma immoo namas nafa nu gahee jiraayyuu dhugaa dubbachuuf nafa nu gahee yaani haayidii faashin ta'ee jira. Maal jennaan kaa guyyaa gizeetti nafseedhaan tana iddaa nafseedhaan baasanii darbanii ajjeesanii nafsee keessaa baasanii darbaa jiran meeqa kami waa irraa dubbatamu nama dhukkubsuudha. Wallahi Oromoo koo rabbi nuuf haa laaffisu. Rabbiin gahee nuunaa jedhu garbummaa biyya namaa tanallee gahee nuunaa jedhu dadhabnee jirra. Nurraa olaa fuudhu. Inshaallah yoo rabbi fedhe
Inni darbiti tunilleedha. Obboleettiin teenya tun hedduu akkaan qalbii nama cabsiti. Garuu dogongorri isiin goote lookeshiinii lakkoofsa wanti isiin beeksifte hin jiru. Iddoo jirtu wanti isiin beeksifte hin jiru. Darbamuu isii qofaadha. Ammatti garuu haga ammaatti hafuurri isii humni argame hin jiru. Tarii namoonni mucayyoo tana beektan yoo jiraatte akka carraadha. Tarii namni beeku jiraachuu danda'a. Maalirra akka geettellee wanni irraa beeknu hin jiru jechuudha. Obboleewwan kiyya rabbiin nuuf haa laaffisuu jireenya biyya namaa kana keessatti. Yeroo baay'ee ijoolleen keenya maal jedhanii poolisii dawwalii jedhanii yeroo mara poolisoonni illee hin kaastu. Poolisoonni ijoollee baay'ee dawwalanii akka carraa yoo taate malee yeroo mara hin kaastu. Yoo ati itti deddeebistee jette malee hin kaastu jechuudha. Yoo rabbiin isiniif laaffisee namoonni ciqicciqii mana keessatti qabdanii nama dafee isin dhaqqabu lakkoofsa isaa biraan dhabina. Namoota baay'ee yeroo wal bartanii lakkoofsa isaa wal jijjiiranii keessattuu nama rakkoo kee furuu danda'u. Yaani namuma haa ta'u namni yoo ofiillee furuu dadhabe namni nama beeka waan ta'eef namaaf dabarsee rakkoo keessa akka furamuuf sababa ta'uu danda'a sila ta'eef jechuudha. Kanaaf obboleewwan kiyya rabbiin isin bira haa jiraatu, rabbi isin haa tiksu. Wallaahi hedduu nama dhukkuba. Har'a Dubaayii keessatti akkuma argitan viidiyoo sanii akkuma argitan warroonni argine gaseentanii ilaaluu dandeessan jechuudha. Fooqirraa darbamtee jedhama kuushin darbamteedhama kun ofii uf darbitee ofii kufteedhama. Walumaa galatti ka gubbaa fooqii daraja sadarkaa torbaffaarra irra sii gadi hidhattee achi kuftee billee makiinaa irra kuftee guutuu daaraa ta'e jechuudha. Nafseen isii darbitee jirti akka fakka maletti illee garuu qorannaa irra jirama hospitaala Dubaayii keessatti jechuudha. Baay'ee nama dhukkubsa Oromoo koo haalli nuti nafseen teenya ittiin bahaa jirtu ittiin darbaa jirtu baay'ee nama dhukkuba. Hundumaayyuu maal gochuu dandeenya fudhachuudha. Waa dubbachuudhaaf carraa dubbii ittiin dubbannu hin qabnu. Mana namaa keessatti miidhamallee dubbatachuu hin dandeenyu. Yoo dubbannes yoo himannes miidhama haa ta'anis badaanis rakkatama kana rakkatama mana namaa hojjetu kana jechuudha. Badaan haa ta'an fokkataanis isuma jechuudha. Fokkinnallee nurra kaanii, hannallee nurra kaanii, amala tan qabnallee nurra kaanii, tawaan beenne dhamaatullee nurra kaanii. Fudhannee baannee dandeenyee deemaa ni jira. Maaliif jennaan jireenya kaayyoo keenya waan ta'eef waan kaleessa manaan baase waan hin beeknuuf isa kaleessa manaan baase san irratti xiyyeeffannee waan har'a nurratti hundumaafuu mataayyuu qaqqabannee jiraataa jirra jechuudha. Yaa hundumaafuu alhamdulillah obsaan aannan goromsaa dhugeetti Oromoo yeroo mammaattu mitiire dukkana booda ifatu jira waan ta'eef absheeraa homaa mitii ni darbiti. Obboleewwan keenya piliis akka walitti dhiyaatanii wal hordofaadha. Akka walitti dhiyaatanii rakkoo walii haga dandeessan rakkoo walii hubataa deemaadha. Piliis diinaaf walirra laatinaadha. Gara laafummaa waliif qabaadhaadha. Waliif naasuu qabaadhaadha. Wal qarqaaraadha. Haadha abbaa obboleetti obboleessa waliif ta'aadha. Akkuma walirra jirtanii akkuma yaada walirra beektanii wal gorsaadha. Dogongora walirra yoo argitanii jettanii dogongora isaa waliif sirreessuu yaalaa walitti himanii akka sirreeffatu wal qarqaaruu yaalaa. Yaalii godhaadha isinii jedha walirratti hin ilaalinaadha. Rakkoo har'a obboleettii teenya bira ga'e sun narra ga'uu danda'a sirra ga'uu danda'a waan ta'eef obboleettii teenya taanillee rabbii furmaata isiif haa laatu. Wallahi ijoollee baay'ee tokko kanarratti baate na dhaqqabaa balbala na cufanii na ajjeesuu hedanii osoo isiin jettee iyyitu ijoollee meeqa nafsa isii darbe. Ijoollee meeqa osoo na dhaqqabaa Oromoo jettee osoo iyyitu hafuurri sichi buutee dhabame jechuudha. Osoo iyyattu laayivii seente osoo iyyattu ijoollee meeqa silkii harkaa fuudhanii laayivii harka cufanii achumaan dhabama taate jechuudha. Kanaaf jennaan kun waan dubbatamee dhumuu miti faashin nurratti ta'ee jira. Yoo nuti homaa gochuu hin dandeenyu rabbiin ni danda'a waan dadhabeen qabu rabbiin nurraa ulaa kaasu rabbiin gahe nuunaa jedhu Oromooti wallahi baay'ee nama dhukkuba. Jireenya nuti keessa jirru kana baay'ee kan nama dhukkubsuudha namatti dhagahamudha jechuudha. Hundumaafuu alhamdulillah ni baana jenneeti hamma dandeessanii taani ammoo rabbiin isin haa tiksu obboleewwan kiyyaa hamma dandeessanii wal tiksaadha. Hamma dandeessanii wal bira dhaabbadhaa. Wal tumsaadhaa, wal ilaalaadhaa, rakkina walii keessa hoo jiraatan rakkina sana waliif furuuf tattaaffii taasisaadhaa. Akkuma walirra jirtanii akkuma yaada walirra qabdanii akkuma firii walirra qabdanii fakkeenyaaf anaa fi hiriyyaan tiyya takkaa miti
tarii an carraa waa dubbadhee waa hawwachuu waa gaafadhee gaafii deebii argachuullee danda'a. Obbo Hiriyaatti yesuni carraa waa gaafattee deebii argachuu dadhabuu dandeessi jechuudha. Ani yoo gaafadhe deebii argadhu suni waan rakkoo isii mudatte kanaaf gaafadhee deebii argadhu saniin isii bira dhaabbachuu qaba. Karaa kanaanillee walaatumsiin wal bira haa dhaabbannu diinaaf ollaatu eeruu wal kennu irraa piliis duubatti haa deebinuu isiniin jedha. Jabaadha Oromoo koo diinni keenya alaaf keessaanillee nurratti albee qarataa jira. Nuti ammoo ufiyyuu walirratti albee qaraa jirra. Piliis albee walirra qaruu kana haa dhiisnu isiniin jechuu jaaladha. Obboleewwan kiyyaa kanaaf wanti marti dubbatanii wanta dubbirraa hin tolle fa'aatu baay'ata. Kanaafuu rabbi isin haa tiksu bakkuma jirtanitti isin jaaladha isin kabajaa. Viidiyoos isin irratti dheeressu obboleewwan kiyyaa. Inshaallah viidiyoo kana laayik sheer gochuudhaanii wal biraan gahaadhaa yaada wal jijjiiraadhaa wal bira dhaabbadhaa wal tumsaa isiniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.